Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo. Waaqayyoon kan jaallattan, Waaqayyos kan isin jaallatu ijoolleen Tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa. Bakkaa fi lafa jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana viidiyoo kana keessatti kan waliin barannu kadhannaa nyaata duraa fi nyaata boodaa maal jennee kadhannaa, maal jedhee kadhatama kan jedhu waliin baranna jechuudha. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan, warreen haaraa taatanii gara chaanaalii kanaatti dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tokkodhaan yeroo kamuu viidiyoo asii gadhiifamu akkasiin jala hin darbineef, akkasuma like share taasisuudhaan waan isiniin galle immoo comment jalatti gaafachuudhaan yeroo hundaa sagalee Waaqayyoo akka barattan maqaa Waaqayyootiin isin affeera. Egaa jalqaba irratti nyaata duraa fi nyaata booda kadhachuun faayidaa guddaa qaba jechuudha. Nyaata dura kadhannaan nuti kadhannu nyaanni sun akka nuuf eebbifamu maqaa Waaqayyootiin akka nuuf eebbifamuu fi hafuuronni hamoonni soorrata nama saamanii fi soorrata nama faana soorratan, hafuuronni xuraa'oon kamiyyuu soorrata keenya akka nu faana hin soorranne, dabalata immoo soorranni sun yoo eebbifamuu baate hafuuronni hamoo fi xuraa'oon jiruu fi jireenya keenya foonii fi lubbuu miidhuudhaaf jecha summii isaan qopheessan akka fashalaa'uuf nyaanni keenya nuuf sifa kan fayyinaa kan nageenyaa akka nu ta'u, diinni keenya immoo akka nu faana hin soorranne akka nuuf ta'uudhaaf jecha nyaata dura kadhannaa ni kadhannaa jechuudha. Nyaata booda immoo nyaanni nuti nyaanne sun foonii fi dhiiga keenyaatti nuuf dabalamee gara hammeenyatti kan nu kakaasu osoo hin taane gara nagaa fi jaalalaa Waaqayyo waaqeffachuu fi Waaqayyoon galateeffachuutti qalbii fi yaada laphee keenyaan gara Waaqayyootti akka deeffannuu fi arjummaan Waaqayyo hammam guddaa akka ta'ee fi Waaqayyo gooftaan keenya soora nu qopheessee nu sooree warreen biraas sooruu akka danda'u kan ittiin amannuu fi Waaqayyoon uumaa keenya kan ittiin galateeffannudha jechuudha. Kanaafuu kadhannaa kanaa maal jennee kadhannaa kan jedhu gabaabbinaatiin kan waliin ilaallu waan ta'eef hanga xumura sagantaa kiyyaatti akkan hordoftan maqaa Waaqayyootiin sin gaafadha. Kadhannaa maaddii dhuunfaa keenya irratti taasifamu yookiin immoo ofumaa keenya jechuudha maaddii qopheeffannee nyaachuu keenyan dursa kadhannaa nuti kadhannudha jechuudha. Jalqaba nyaata keenya erga gabataa irratti qopheeffannee booda lafa ol kaanee fuula keenya gara bahaatti garagalchinee akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biddeena 5 fi qurxummii 2 gabaa 5 ol nyaachisee isaan quubsee obaase sana Waaqayyo gooftaan nyaata keenya keessa sugaaf eebba isaa akka nuuf buusuuf fakkeenya ta'e akkuma nu barsiisetti harka keenya bal'isnee ija keenya ol kaasnee Waaqayyoon akkana jechaa kadhanna. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Amiin. Maaloo yaa uumaa foon koo fi lubbuu koo, yaa Yesuus Kiristoos nyaata nuuf dhiyaate kana naaf eebbisi. Guyyaa har'aa kana nyaata kana akkuma naaf laatte akkasuma bakka adda addaatti kufanii warreen beela'anii fi warreen dheebotanii jiraniifis maqaa kee qofa warra abdatan harka qalleeyyii nyaata isaanii guyyaa isaaniif kenniifi akkuma arjummaa keetiin ana daawwatte isaanis daawwadhu nyaata naaf dhiyaate kanas eebbaa Abbaa, Ilmaa, Hafuura Qulqulluu irra naaf bulchi. Ameen. Yaa Abbaa keenya hooy samiirra kan jiraattu maqaan kee qulqulluu ta'ee eegamu, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasuma lafarrattis haa ta'u. Biddeena keenya irraaf ga'u nuuf kenni, yakka keenyaas nu dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu, qorumsaatti nu hin galchi namarraa nu oolchi malee
mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan amiin. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabreelii qulqulluutiin nagaasiin jenna. Yaada keetiin durboodha foon keetiinis dubaroodha. Yaada Waaqayyo Yesuusiif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamte firiin garaa keetiis kan eebbifame kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyo si wajjin jira oo jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya hundumaa akka nu dhiisuuf hanga bara baraatti amiin. Soorranni kun dhugaatiin kun maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutiin maqaa Sillaaseetiin kan eebbifame haa ta'u. Nuuf kan fayyina nuuf kennu kan nageenya nu kennu diina keenya Daabiloosiin kan barbadeessu qoricha foonii fi lubbuu keenya akka nu ta'u fedhaaf jaalala kee nuuf haa ta'u amiin jechaati jechuudha. Kadhannaa keenya kadhannee kadhannaa kan erga kadhanneen booddee soorrata keenya ni nyaanne jechuudha. Erga soorrata keenya nyaannee booda maaddii sana gaafa kaasnu osoo maaddii sana hin kaasiin dursas kadhannaa nyaata boodaa kan jedhamu kadhannee yookiin immoo goolabnee maaddii keenya kaasna jechuudha. Isas maal jennee kadhanna yoo jenne maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amanna amiin. Maaloo yaa uumaa foon koo fi lubbuu koo yaa Yesuus Kiristoos nyaata ani nyaadhe kana fayyaa fi nagaa naaf taasisi. Of tuulummaa fi cubbuu kan ittiin hojjetan naaf hin taasisin. Yeroo hundumaa nyaata koo duraa fi ergani ani nyaadhe si maqaa kee akka waammadhuu fi akkan si galateeffadhuu fi humnaa fi jabina naaf haa ta'u. Foon koo ogummaa addunyaa kanaan guutamee akkasiin irraanfannee fi yaada laphee kootti naaf deebisi amma bara baraatti amiin. Yaa Abbaa keenya hooyi samiirra kan jiraattu maqaan kee qulqulluu ta'ee eegamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akkuma ta'e akkasumas lafarrattis haa ta'u biddeena keenya har'aaf nuuf kenni yakka keenyas nu dhiisi nutis kan nu yakkaniif akkuma dhiisnu qorumsaatti nu galchina marraa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan amiin. Yaa giftii keenya dubaroo Maariyaam nagaa ergamaa Gabreelii qulqulluutiin nagaasiin jenna. Yaada keetiin dubaroodha foon keetiin dubaroodha. Yaada Waaqayyo Yesuusiif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamtedha. Firiin garaa keetiis kan eebbifame kennaan kan guutamte gammadi. Waaqayyo si wajjin jira jaalatamaa ilma kee gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa dhiifama nuuf kadhadhu hanga bara baraatti amiin. Nyaanni nuti nyaanne soorranni nuti dhugne foonii fi dhiiga keenyatti kan nuuf dabalamu fayyina foonii fi lubbuu kan nuuf kennu hafuura hamaa kan barbadeessu kan gubu nuuf immoo fayyina akka nu taasistu fedhaa fi jaalala kee nuuf haa ta'u hanga bara baraatti amiin jenneetu jechuudha. Soorrata kana akkaataa kanaan eebbifannee nyaanna. Erga eebbifannee nyaannes haala ammaa kanaan soora keenya erga nyaannee booda Waaqayyo uumaa keenya galateeffannaan jechuudha. Kanaaf egaa namni kamuu nyaata kan nyaatee quufuu dadhabu nyaanni inni nyaatee kan sugaa yookiin barakaa kan isaaf hin taane namoonni baay'een jiruuf jireenya isaanii keessatti nyaata eebbifachuu fi erga nyaata nyaatanii booddees Waaqayyoon galateeffachuu dhiisuu isaanirraa kan ka'e namoonni baay'een egaa dhiphina baay'ee keessa galu. Gaafa nuti soora kana eebbifannu diinni ni gubata nu faana soorratu. Haala kanaan soorrata keessan eebbifattanii akka nyaattan hundumti keessan eebbifattanii nyaachuu akka qabdanidha jechuudha. Kanaaf egaa barnoota irraa kanarraati waa hedduu ni hubattu faayidaa hedduu sirraa argattu jedheetiin yaada itti fayyadama. Yeroo itti aanu immoo viidiyoo kan biraadhaan hanga walitti deebinutti subscribe share like gochuudhaan viidiyoo itti aanu hordofaa isiniin jecha nagaan tura. Wisbaata Egzaabeer.